بربادل وانت كقدامة مالت جرى ريالكم لما بشأن سنتنا كفلا ريالكم لما سنتنا كفلا نجرى وانت كقدامة بيجباك يا دوفي سنتي فكاته بيجباك يا دوفي يسون دوفي كقدامة دلقو دوفي وانت كقدامة إنه ما أرجع مجت دلقا هنتو فدو دلقا كنافو يروح هندا كومنتي يرى دوفتني نافي كقدامة دلقو دوفتي نافي ما نمدامي دوفتي ما نمدامي دوفتي ما نمدامي جرى maal gootare aarsaa kaffaluu qabdaa jechuudha. Qatariin deemtee erga hojiin hojjenne maal hojjettee jiraattare? Jaarsi qofaanii hojii hojjetee hin danda'are san yeroo ammaa immoo hojiin badaan jiru jedhame bara. Kanaaf isin gaafa yaaddanii gaafa isheen asii kaatee Itoophiyaadhaa Qaatariin deemtee waan hojiin hojjenne isinitti fakkaate? Waan hojii mana madaamiin hojjenne isinitti fakkaate? Eeshi maal nyaattiin hojjettu taanaan? Namni kamuu biyya Arabaa yoo dhaqee dhirsi jiraatee niitii yoo itti dabalamte yookaan niitiin jiraattee dhirsi yoo dhaqee lamaan hojjechuun dirqamadha. Lamaanuu hin hojjetu jechuudha. Kana ala achumattuu baanyaata nuun qabani waan mana kiraayyuu hin dhabu jechuudha onkaan seebii godhachuu dhiisaati. Nagaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam nagaa keessanii ani nagaa kee galata waaqaa ta'u har'a waan haaraa isiniif fideetiin dhufee jira jechuudha. Egaa naafiin duraan yeroo as jirtu eejansii keessa hojjechaa turtelleeti. Eejansii keessa wambarii irraa tashkarakkaraa turte beektu baay'een keessanii eejansoota biyyoota Arabaa biyyoota garaagaraa ergan keessa illee hojjechaa turte sirriitti jechuudha. Garuu hojii ishii isa uummata isa bareedaa isa tashkarakkaraa turte isa fataa jechaa turte kana maaliif dhiiste seeta jaalala abbaa manaa ishiitiif jettee dhiiste gara Qaatariin deemte jechuudha. Jaalalli akkana aarsaa nama kaffalchiisaa jechuudha. Ijoolleen kun dhuguma dubbachuudhaaf ijoollee dur biyya Arabaatti Saawudi Arabiyaatti wal jaallatanii wajjin jireenya eegalanii gara Itoophiyaa dhufanii egaa jarri ijoolleen kun lamaanii durumattuu onneen isaanii wal jaallata garuu haalli garaagaraa addaan isaan baasaa walitti isaan deebisa. Amma immoo ol fudhatanii Qaatar dhaquu ishanii garuu baay'ee gammadeeraaf dhugaa waaqachuun jireenyi biyya lafaa hin guutu waan ta'eef qobaas hojjettee eessayyuu hin geessu. Dubartiin qobaa ishii fiigdus immoo bakka waanuma ta'etti bubbuutii namni illee isheen kabaju. Abbaa manaa yeroo qabaattu garuu nama tokko yeroo qabaattu garuu waan hundumaayyuu mari'achuufis ta'e wajjin hojjechuufis ta'e baay'ee bareedaa ta'aaf. Kanaaf ani deemuu ishii baay'ee gammadeera ammas hojiis immoo dirqama ishee hojjechuu qabdi jechuudha. Ijoolleen keenya garuu maal Ameerikaa galte seetan iyyuu Ameerikaa deemte seetan Kanaadaa Awurooppaa deemte seetan kan hojii mana madaamii galtee kaddaamaa hojjettaa kaddaamaa bakka hin rakkisu yeroo laayifii faa seentu yeroo maal jedhu komantiidhaan hin rakkisu har'a. Infuttaafattee jechuudha har'a sinitti himtee jechuudha har'a ijoolleetti himtee jechuudha. Kanaafuu garuu waggaa dheeraadhaa booda deebisanii mana Arabaa keessa yeroo hojjetanii nama dabbaru namarraa dhedheerata baay'isuu jechuudha nama tolu. Anamma waggaa meeqa argin biyya Arabaatti gale seetanii waggaa shan jechuudha. Otoo nama deebi'ee mana madaamii dhaqee akkaman ta'a. Nan dhaabadhamu nan ciisa. Ani utoo nama waggaa shan booda ka'ee biyya Arabaatti deebi'ee ani beeku akkam ta'u akkamitti akka hojii yoo jedhu narkaa badeera maaliif hojicha isa dheeraa sana sa'aatii dheeraa sana sai dhaabatamaa oolu sana na'am jedhamaa oolu sana isa hin beeku akkamitti akka hojjedhu garuu narkaa bada unkaan waggaa amma kanarraa ture miti. Yeroo boqonnaadhaaf guyyaa 45 dhufee ji'a tokkotti deebi'ee deemeeyyuu itti baruu dadhabee mataan na dhukkubaa ture xinnoo ishee jechuudha. Maaliif asii deddeemuu baree ji'a tokko magaalaa Finfinnee kana keessa shaashaachaan ture olii gad deddeemaan ture bakka. Achi yeroo deemu immoo ammas deebi'ee mataan na dhukkube. Amma itti baruutti dhabaayizoo. Innaa amma immoo waggaa kana booda immoo toon naqee akkamiin ta'a? Madaamii faana qixxee taa'u bareeraa jechuudha. Amma kunoo qixxee oduu odeessuu bareera. Kanaafuu maalan godha toon dhaqe dhaquullee na yaada garuu dhaquullee na yaada madaamiin kiyyallee haga har'aallee na gaafatti haga har'aallee too dhufte maal ta'anaan jetti too dhufte maal ta'anaan jetti bara dhugaa waaqa ammayyuu
garaan kutattu. Na naafiinis amma akkamitti jirti isiniin jechuu barbaadeen jechuun waggaa dheeraa turteetti yoo xiqqaate 3-4 ta'a. 3-4 oliyyuun ta'a. Garuu waggaa amma kanaa booda deebi'anii yalla jibii gaawwa shaahii ta'aali kan si nadhif ta'aali shilii haadha yalla siraa yeroo namaan jedhamu kan Waaqni garuu kiyaasiin baasetti isinin deebisi ankadin isin eebbisu anallee kiyaana baaseera miti itti nan deebisin inshaallah rabbiin jechuudha Waaqni jechuudha keessaa na baaseera miti itti nan deebisin gaarummaa iyyuu qabu dhugaa Waaqaan nu dukkanadha nama dhiphisa jechuun kaayyoodha jedhamee matakkaatti seene jedhanii yoo taa'an malee baay'ee nama dhiphisa maaliif seetu yeroo hundumaa hojii wal fakkaataa hojjetta boqonnaa immoo hin qabdu manuma tokko zim jettee mataa oolta yoo madaamiin si fuutee deemte bicha addoo ta'e deemta kana achi asan naqaan jiru shirshiriin jedhaan hin jiru ofin dhidhiqe ofin maal godhaan hin jiru bakka mana hidhaachuu garuu immoo kaayyoodhaaf hamma ta'etti immoo namni hidhaa keessa iyyuu hin ta'a beellama isaa eeggata guyyaatti bahu jechuudha isin garuu maallaqa hojjechaa jirtu waan ta'eef kaayyoodha mallis isinin jajjabeessaa warra jirtanillee jechuudha kaayyoodha waan ta'eef kaayyoon immoo yeroo murtaa'aa tokko qaba bara guutuu miti kanaaf Ganaafii fi Kadirii baga walitti deebi'anis hojii ishees baga hojjetatte dhugaa Waaqaa riyaala 2,500 jechuun asaabaa yeroo ammaa kana gara biyya keenyaa yoo dhufe meeqa akka ta'u bakka walfaan hojjetatanii waan tokko waan sirrii isaa hojjetatanii biyya isaaniitti deebi'anii galuu jechuudha boodarra. Kanaaf isinillee jabaadha. Osoo danda'amee jaarsa ofiillee hojjechiisanii gaariidha. Anamma sirraa kananii gaarummaa isaa fudhadhee Kadirillee hojii hojjechaa jira. Kadirillee sirriitti hojjechaa jira. Isheenis yoo hojjette walqixa hojjechaa jiru. Walqixa waan hundumaa guuttatu jechuudha. Isinillee yoo isinii danda'ame ammallee biyya Arabaayyuu baddeetti malee biyya Arabaa akkamitti dhaqamaallee miti rakkoodha. Jaarsa keessan idduma jirutti jechuudha. Hojii hojjechuu qaba. Taa'ee isin eeguu qabu jechuudha. Bu'aa buusee isin eeguu qaba. Gaafa isin biraa deemtanii akkuma gaafa biraa deemtanii akkanumatti qullucceedhee isin eegataanaan faayidaa hin qabu. Jijjiiramee hojii hojjetee bu'aa buusee isin eeguu qaba jechuudha. Waggaa 2 keessatti maal hojjettee ani kana hojjedhee jechuu qabda. Waggaa 3 yoo turtanis ani waggaa 3 hojjedhee amma kana lafa kaa'eera atoo maal hojjechaa turtee maal bu'aa nu buusteetta maal nu keessetta gaafachuu qabdu barandee maal isin xoratenyaadha moo xorataasa qallabdu uftanii yeroo dhuftan kanaaf akkatti mudduu qabduun siniin jedha jireenyi jabaataa irra malee laafa waan hin jirreefi isinis jabaachuu qabdu jabaachuu qabduun siniin jedha geeletooma.